Sooma gaafa jennu nyaata lagachuu, dhugaatii lagachuu qofa osoo hin ta'in sooma jechuun of qabuu, of dhorkuu, of daangessuu, waan waaqayyoon hin jaallanne, waan waaqayyoon hin barbaanne dhiisuu, hawwiirraa fagaachuu, jibbarraa fagaachuu, qocholoorraa fagaachuu akka ta'e abbootiin keenya sirriitti nu barsiisu jechuudha. Maalirraa of daangessina? Hawwii biyya lafaarraa, jaalala biyya lafaarraa, nyaataa fi dhugaatiirraa, ija keenya namaa ilaaluurraa, gurra keenya namaa dhaggeeffachuu fi yaada keenya, qalbii keenya, onnee keenya, laphee keenya keessatti hamaa yaaduurraa, hinaaffarraa, qocholoorraa fagaachuu qabna jechuudha. Soomni qulqulluu waan taateef nama qulqulleessiti jechuudha. Soomni foon keenya akka tasgabbaa'u nu taasisti jechuudha. Soomni lubbuun keenya akka waaqayyoodhaaf bitamtu, foon keenya immoo akka lubbuu keenyaaf ajajamu taasisti jechuudha. Soomni madaa lubbuu keenyaa fayyisti jechuudha. Gaafa cubbuu hojjennu, gaafa balleessaa raawwannu lubbuun keenya ni madoofti jechuudha. Waaqayyo sunitti gaddaa jechuudha. Kanaafuu soomni waaqa wajji walitti nu araarsiti, madaa lubbuu keenyaa nu fayyisti. Namni gaafa dhukkubsate of hin danda'u, namni gaafa dhukkubsate danda'ee hin deemu, danda'ee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Akkuma kana lubbuun keenya cubbuudhaan gaafa dhukkubsattu lubbuun keenya waaqayyo irraa fagaatti jechuudha. Haga barbaannu waaqayyo irraatii waan barbaannu argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafidha jechuudha qulqullichi raajichi Isaayyaas waaqayyo amma dandeessu guddisii dubbadhu malee of hin qabinnaan jedhe. Sagalee kee akka fiinotti ol kaasii dhageessisi. Saba kootti irra daddarbaa isaanii himi. Sanyii Yaaqoobitti immoo cubbuu isaanii himi. Soomii jechuun cubbuu keenya kan himannee cubbuu keenya irraa ittiin qulqulloofnu, gara waaqaatti kan ittiin dhiyaannu, yakka keenya, badii keenya, balleessaa keenya jennee kan amannee ofirratti murru, qalbii keenya kan ittiin jijjiirrannudha jechuudha soomii. Kanaafuu namni kamuu sa'aatii soomaa kanattidha jechuudha. Qalbii isaa kan inni jijjiirrachuu qabu, cubbuu isaas kan inni himachuu qabu jechuudha. Kana gaafa jennu namni yeroo kaan cubbuu hojjetee yeroo soomni dhufu qofa cubbuu isaa himatee qulqullaa'uu qaba osoo hin ta'in fakkeenyummaa akka nu ta'uudhaaf malee dhalli namaa addunyaarra gaafa jiraatu akkuma waaqayyo gooftaan keenya ani qulqulluu akkuma hin ta'e isinis jireenya keessan hundumaan qulqulloota ta'a jedhee macaafa qulqulluu irratti seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti dubbate jireenya keenya hundumaan, foon keenya hundumaan, yaada keenya hundumaan, laphee keenya hundumaan qulqulluu akka taanu barbaada. Qulqulluus ta'uu qabna jechuudha. Durboon Maariyaam qulqulloota keessaa qulqulleettidha kan jennuun yaadaan qulqulleettidha, fooniin qulqulleettidha, lubbuudhaan qulqulleettidha jechuudha. Kanaafuu nutis akkan qulqulloofne wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Qalbii keenya jijjiirannee biyya lafaa jibbine waan biyyi lafaa raawwatu hunduma hamaa kan ta'e hundarraa fagaanne yoo kan jiraannu ta'e qulqulluu ta'uu hin dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan guyyaa hundumaa na barbaaddatu jedha. Sooma jechuun kan waaqayyoon ittiin barbaaddannudha jechuudha. Sooma jechuun kan waaqayyootti ittiin dhiyaannudha. Karaa koos beekuu ni fedhu jedha. Akka saba wanta qajeelaa hojjetuu fi seera koo isa qajeelaa garuu dhiisaniiru jedha. Haga barbaanne waaqayyoon barbaaddanne, haga barbaanne gara waaqayyootti dhiyaanne, haga barbaanne waaqayyoo waammanne, seera waaqayyoo yoo hin eegne garuu faayidaa hin qabu jechuudha. Wanta gochuun isaaniif ta'u beekuu ni fedhu, ana waaqayyoottis dhiyaachuu ni jaalatu jedha. Egaa sooma jechuun jaalalli waaqayyoo laphee keenya keessatti akkam baay'atuuf gara waaqayyoottis akka dhiyaannuuf kan nu dandeessisu waan ta'eef gara waaqayyootti dhiyaachuun barbaachisaadha. Isaan ati gara keenya hin ilaaltu erga ta'ee ati gara keenya hin ilaaltu erga ta'ee nuti maaliif soomne? Ati nuuf hin beekne erga ta'ee maaliif of dhiphifne jedhu. Waaqayyo immoo deebise kunoo yeroo soomtanitti waanuma jaallattaniin raawwattu. Hojjettoota keessanitti hojii cimsitu. Kunoo isin yommuu soomtan wal qocholtu, wal loltu, aboottiidhaanis wal rukuttu. Akka nama daangaarratti wal lolutti wal loltu. Akka hamma soomtan kanatti kan soomtan yoo ta'e soomni keessan garuu isiniif hin fudhatamu isaaniin jedhee. Soomni ammeenya of keessaa qabu, soomni daba of keessaa qabu,
soomni jibba of keessaa qabu, soomni laphee qulqulluudhaan hin soomamne, namatti qiimii qabachaa, nama hamachaa, nama komachaa, haraaraa fi dhiifama jibbaa kan deemnu taanan soomni keenya faayidaa hin qabu jechuudha. Soomni keenya faayidaa hin qabu jechuudha. Akkasumaan nyaata lagachuu yoo ta'e malee soomni keenya faayidaa hin qabu. Soomni faayidaa qabuu fi soomni Waaqayyoon filate sooma akkamiiti yoo jenne, soomni ani filadhe isaa akkasii miti. Inni isin soomuudhaaf jettanii isa namni gaaf tokkoof dhiphisee akka dhallaaddutti coologee mataasaa gadi qabatee uffata gaddaas uffatee daaraa keessa taa'u kana miti. Guyyaan Waaqayyo jaalatus kan akkasii miti. Soomni ani filadhe warra firdii jallaadhaan hidhaman hiikuudha. Hudhaa waanjoo itti furuudha. Warra cunqurfaman bilisa baasuudha. Waanjoo hundumaa sirraa caccabsuudha. Biddeena keessan warra beela'aniif kennuudha. Ijeessa olii gadi jooruuf iddoo bultii hin qabne isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasuudha. Warra aantii keessanitti dugda gatuu dhiistanii nama hunda ija tokkoon ilaaluudha. Soomin Waaqayyo filatu kan akkasiiti. Hamaarraa fagaachuu, walamachuu dhiisuudha jechuudha. Yeroo gargaarru immoo nama hundumaa qixa tokkoon laallee gargaaruudha jechuudha. Yommuus isin yeroo na waammattan ani dafeen deebii keessan isinii deebisa. Gargaarsa kootti yommuu iyyattan ani isin jalaa nan owwaadha. Isin nama cunqursuu yoo dhiiftan, yoo quba walitti qabuu dhiiftan, yoo walirratti ka'uu dhiiftan, yoo hammeenya hojjechuu baattan, ifni keessan dukkana keessatti ifaanii baha. Dukkanni keessanis akka guyyaa saafaa isiniif ta'a malee isinitti hin dukkanaa'u jedha. Maal isinitti hin ta'u? Isinitti hin dukkanaa'u. Dukkana keessa yoo jiraattan dukkanni keessan iyyuu ni ifaa. Yoo wal qacholuu baattan, yoo wal irratti ka'uu baattan, yoo wal hamachuu baattan, yoo wal hadheessuu baattan, yoo wal jibbuu baattan, yoo dhuguma jaalala dhugaan, jaalala obbolummaan, hafuurummaan wal jaallattan, ifti keessaniyyuu dukkana keessatti ni ifa. Yoo isin na waammattan immoo ani dafee isinii dhagaa, isin jalaa na owwaadha. Gaafii keessaniif immoo dafeen deebii isinii deebisan jedha jechuudha Waaqayyo. Kanaafuu soomni soomuu qabu sooma akkasiiti jechuudha. Sooma jaalala of keessaa qabu, sooma hojii gaarii hojjechuu of keessaa qabu, sooma waliigaltee of keessaa qabu, sooma tokkummaadhaan jaalalaan bakka jiran hundatti jaalala agarsiisuu of keessaa qabu ta'uu qabaata jechuudha. Yoo danda'ame, yoo dandeessan namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa jedha Macaafa Qulqulluu. Diina keeyyuu jaaladhu jedha Macaafni Qulqulluu. Yoo sana ni mo'attaate. Kanaafuu sooma jechuun kan jaalala ittiin labsinuudha malee kan jibba ittiin labsinu jechuudha. Yeroo soomaa namoota walitti buuneen araaramnee soomni erga hiikkateen booddee immoo kan itti deebinu osoo hin ta'in sooma jechuun haga dhumaatti cimnee kan ittiin amantaa keenya itti dhaabbannu jechuudha. Inni sun fakkeessoo jedhama jechuudha. Namoonni tokko gaafa soomni jala gahe kunoo soomni galuudhaaf jira, obboleessa koo obboleetti koo dhiifa manaa godhi isin balleessee jedha jechuudha. Gaafa soomni bahuudhaa gahe immoo gidduutti maal jedha? Qo'e soomumti kun haa baatu, hammaa waliif taana, hammaan siif godha jedhanii sooma keessa taa'anii sooma hiikkaa eeggatanii namaa wal loluudhaaf, namarratti haaloo qabachuudhaaf kan dhaaddatan ni jiru jechuudha. Kuni garuu sirrii miti jechuudha. Soomni akkasii tasallee fudhatama hin qabu jechuudha. Namni sun nyaata lagate malee waan inni argatu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu soomni keenya fuula Waaqayyootti fudhatama akka argatuu fi ulfinni Waaqayyoos jireenya keenya keessatti akka mul'atuu fi soomni nuti soomuu qabnu sooma jaalalaa ta'uu qaba jechuudha. Yommuu nuti Waaqayyoon waammannu Waaqayyoon keenya akka nu dhagahu namatti quba qabuu hin qabnu jechuudha. Yommus yeroo isin na waammattan ani isiniifan deebisa. Gargaarsa isin na gaafattan isiniifan kenna. Yoo isin na waammattan isin jalaa na owwaadha. Isin garuu nama cunqursuu dhiisaa, quba namatti qabuu dhiisaa, jallina namarratti yaaduu dhiisaa jedha. Yoo isin kana dhiiftanidha jedha. Kana hin dhiifne taanaan jallina namarratti yaaduu, quba namatti qabu, walamachuu, walirratti ka'uu, miidhamuu nama, du'uu namaa hin dhiifnu taanaan kadhannaan keenya tasallee nuuf hin fudhatamu jechuudha. Kana kan jedhu Isaayaasidha jechuudha. Waaqayyotu immoo jedhi jedheen dubbadhu saba kiyyatti irra daddarbaa isaanii himi. Kan isaan godhanis kana gochaas sooman waan ta'eef soomni akkanaas fudhataman qabu waan ta'eef sagalee kee akka fiinotti ol kaasii dubbadhuuti itti himi kan jedheen Waaqayyoodha jechuudha Isaayyaas. Kanaafuu Waaqayyoon wanta akkanaa nurraa hin barbaadu jechuudha. Wanti Waaqayyoon nurraa barbaadu jaalaladha jechuudha. Wanti Waaqayyoon nurraa barbaadu kan beela'e beela baasu,
kan rakkate gargaaru, jaalalaan jiraachuu, yeroo hunda kadhachuu, sagaduu, soomuu, gaabbii galuu, qalbii keenya, yaada keenya, ija keenya, gurra keenya hamaa raawwachuurraa of eeguu, luka keenya eeggachuudha jechuudha. Deemsa keenya eeggachuudha jechuudha. Ani Waaqayyo yeroo hundumaa isin nan gaggeessa. Lafa gogaa keessattiyyuu isin nan quubsaa. Namummaa keessanis nan jabeessaa. Yommuusi isin akka iddoo dhaabaa isa yeroo hundumaa bishaan qabuu sana, akka burqaa bishaan isaa hin hir'annee sana hin taatu jedha. Homtuu isin jalaan hir'atu jedha. Yoo maal ta'e kana hunda yoo gootan rakkoon guddaan bara kanarraa fagaachuu keenyadha jechuudha. Kan Waaqayyoon nuun jedhu irraa fagaannee kan Waaqayyoon nuun jenne kan Waaqayyoon hin jaalanne raawwanna jechuudha. Bara biyya lafaa kanarratti kan nuti rakkannuuf, kadhannaan keenya kan nu dhagahamuu diduuf, jireenyi keenya kan mijachuu diduuf sababni isaa inni tokko wanta Waaqayyoon nuun jedhu tokkoon keenya illee raawwannu jechuudha. Afaaniin hin dubbanna, ijaan hin dubbifna, qalbii keenyatti hin yaadna, yaada keenyatti hin hawwina malee wanta Waaqayyoon irraa barbaadu sana hin raawwannu jechuudha. Otoo wanta Waaqayyoon irraa barbaadu sana hunda raawwanne Waaqayyoon jireenya keenya in eebbisa jechuudha. Waan barbaadne hundas ni arganna jechuudha. Waan barbaadne ijaan ilaallee hawwinee kan namu, kajeellee barbaadnee kan bira gahuu dadhabnu, hawwinee kadhannee kan galma nuuf gahuu dadhabu sababoonni isaa inni guddaan isa kana jechuudha. Kanaafuu jireenya keenya hundumaa akka nutti hin hir'anneef Waaqayyoon burqaa bishaan keenyaa akka nuu qananiisuuf, akka nuu guutuuf jabaannee kadhachuun barbaachisaadha. Isa dur diigamee ture sana hin deebiftu. Hundee isaa abaabiliin keessan kaan irratti in ijaarsu. Isin warra isa caccabe deddeebisan, warra karaa isa duudee ture tottolchus hin jedhamtu jedha. Kanaafuu Isaayyaas boqonnaa 58 irraa kaatanii dubbistan waa'ee kana jechuudha kan dubbatu. Soomni jechuun maal jechuu akka ta'e, maaliif akka soomuu qabu, akkamittis akka soomuu qabu, soomni fudhatama qabu fudhatama hin qabnes maal akka ta'e nu hubachiisaa jechuudha. Gabaabumatti sooma keenya gaafa soomnu akka Waaqayyoon jaalatutti soomuu qabna jechuudha.